Nagaan waaqayyoo isiinif habaayatu akkam jirtu hordoftoonni saaromtuu jalatti kan argamtan biyya keessaa fi biyya ala anis nagaan waaqayyoo galatu akkasuma hordoftoonni amantaa biraamu ashamaa harka fuunee isiniin jedhee jira jechuudha. Guyyaa irraa kan ammoo jechuudha qophii Father's Day irratti haasaa ta'ame yookiis immoo akka gorsaattis akka barumsaattis kan darbe jechuudha. Namoota jaalatamuu fi kabajamoo haadha manaa abbaa manaa gidduutti haasawwan ta'aa ture sana jechuudha. Isiniif qabadhee dhufeera jechuudha. Namoota isin jaallattan, namoota isin beektanii, namoota isin kaleessa dheengaddaa irraa wantoota baay'ee barattanii har'as immoo barumsa ta'a warri ganaa gara abbummaatti deemta, warri ganaa immoo gara haadhummaatti deemta illee jechuudha. Achi keessa waan baay'ee argattu jechuudha. Achi keessa waan baay'ee fudhattu akkuma kana barumsaaf illee boriif illee jechuudha. Wanta baay'ee kan achi keessa jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu isa isiniif qabadhee dhufeera jechuudha. Gara qophiichaatti nan dabarsaa. Saaromtuu like, subscribe, share godhaa jechuudha. Nu jajjabeessaa isiniin jechuun jaalladha. Akkuma kana YouTube mataa isaanii illee ni qabu jechuudha. Eenyu yoo ta'an immoo isaan marraa dhageenya waan ta'eef kanaaf YouTube mataa isaanii deemtanii like, subscribe gochuu dandeessu jechuudha. Description box jala jira. Kana isiniin jechuun jaalladha jechuudha. Ammoo nuti warroonni maatii keenya taane har'a kan dhuftan yeroo jalqabaa welcome bagana kan dhuftan isiniin jedhee jira jechuudha. Nu jajjabeessaa ganaa qophiilee garaagaraa asirratti argachuudhaaf jirtu jechuudha. Waaqayyo akkasuma gargaarsu immoo kallattii kamiiniyyuu nuuf kadhadhaa isiniin jechuun jaalladha jechuudha. Gara qophii sanaattan isin dabarsaa baay'ee. Galatooma beekaa ijaan baafannee miidhagaa ittuu maayuu caalchisee maaliif egaa dastaahinsarmuu irratti nama dhalatee amma as Kanadaa kaaba Ameerikaan jiraadha. Abbaa ijoollee sadiif abbaa haadha manaa tokkooti. Okay, galatoomii waa'ee maqaa dastaahinsarmuu keessaa otoo hin bahiin namni tokko gaaffii wayii si gaafateera. Gaaffii baay'eetu gaafatame garuu haala yeroodhaan kan ka'e gaaffii hundumaa dhiyeessuu hin danda'u. Ati maaliif maqaa kee baay'ee sabboonaadha mucaa Oromooti. Maaliif maqaa kee dastaa jettee of moggaaste? Ofii of moggaaste maqaa kana? Jijjiirrachuu hiyyaanne maqaa kee kan jedhu gaaffiin tokko si dhiyaateera. Maal jetta? Egaa akkuma atu jette qophiin kee kuni qophii ayyaana abbootii sababeeffachuudhaan kan qophaa'edha. Mostly waa'ee ayyaana abbootii kana ilaalchisuudhaan waa'ee abbummaa irratti gara fuula daqiiqaa walitti aanan keessatti akka ati gaaffii kana fidduudhaan amanadha. Egaa maqaan koo rakkina qabu. Obboleessi keenya gaaffii kana gaafatan yoo jiraatan dhugaadhuma dastaahinsarmuu jedhama. Dastaa kan jedhu afaan Amaariffaati. Maqaa kana kan naaf moggaasu maatii kooti. Gammachuu jechaadha. Dastaa jedhamuun koo cubbuu hin qabu. Rakkinas hin qabu. Namoonni isa kana akkamatti hootu jedhaman adda addaa jijjiirus nan barbaachisu maqaan kan maatiin si moggaasanna. Kanaaf eenyummaan koo eenyummaadhuma kooti eessayyuu hin dhaqu. Kanaaf isa kana kanumaan bira darbuun barbaada. Galatoomii gaaffiin keessi deebi'eera jedhee yaada daawwataa keenya. Mee gaaffii gara abbummaa qophiin keenya inni har'aa kan xiyyeeffatu waa'ee abbummaa fi abbaa manummaa irratti. Gara gaaffii keenya isa jalqabaatti yeroo gallu mee abbummaan siif maali? Abbummaa akkamiin ibsita? Galatoomii haadha beekaa. Egaa abbummaani maali gaaffii jedhuuf dhuguma baay'ee gaaffii bareedaadha kun. Maaliif namooti baay'een anuu yeroon ijoollee ture utuun abbaa hin ta'in dura hubannoon ani abbummaaf qabu. Hubannoon ani amma qabu wajjiniin baay'ee gargar addadha. Namoota baay'eef abbummaan hiikni isaa realitii isaarraa addadha. Abbummaan realitiin isaa maal jechuu akka ta'ee fi abbummaa akkaataatti namootni baay'een understand goonu keessumaa yeroo ijoollee taanutu abbaa hin ta'in baay'ee wal addadha. Garuu akka sagalee waaqayyoota sagalee dubbii kana si deebisuu barbaadu. Abbummaan akka sagalee waaqayyoo fakkeenyaaf faarsaa 68 lakkoofsa gubbaa gaafa argitu. Akkuma kanallee immoo Maatewos 23 lakkoofsa 9 gubbaarra gaafa argitu maal jedhasta fakkaatee waaqayyo iddoo isaa qulqullaa'aa keessa jira.
inni warra abbaa hin qabneef abbaadha. So abbummaani inni guddaan amalaaf eenyummaa waaqayyooti. Abbummaan amala isaati. Abbummaan eenyummaa isaati. Waaqayyo abbaa uumamuu hundumaati. Kanaaf namni tokko maal jedha? God is the father of all fatherhood jedha. Mataa gurgurza kun fayyada ture. Efesoon 3 gubbaarra gaafa dhattee ilaaltu lakkoofsa 14 gubbaa gaafa ilaaltu maal jedha? Amaariffisaan da'um abbaatinነት ከሚሰየምበት አቡማኑ ይሰራሞ ጋባማ ጀዳ ሶ አቡማን ሞጋሳ ከን አርገቴ ዋቀዮ ራቲ ኮሰገሌ ዋቀዮ ራልጊኑ ኤፌሶን ሸኒ ኩዳሰዲ ኩዳፉ ኤፌሶን ሰዲ ኩዳፉ ኩሽን ጉባራ ኢኒ ጀዳ ሰኝ ዋቃ ኬሰ ጅራቱ ፊ ሰኝ ለፈረ ጅራቱ ሁንድኑ ኢሳዋ ማማ ከናፊ አቡማ ዋቀዮ አመለ ወፋውቱን ታኔ ዋቀዮ አቡማ ሂከደስ አቡማንሞ ይሰራሞጋ Abbummaan isarraa moggaafamaa jedha. Kanaaf abbummaan maali yoo naan jettee akkuma nama si ibsee gabaabaadhumatti abbummaan amala waaqayyooti, eenyummaa waaqayyooti, waaqayyoorraa dirive ta'a abbummaan. So fatherhood waaqayyoorraa kan dirive ta'u. Akkasi. Waaw, baay'ee galatoomii egaa daawwattoota keenya ibsa bal'aa nuuf kenneera waa'ee abbummaa irratti. Gaaffii keenya inni itti aanu Abbaan tajaajiltee yaadde beekta. Ijoolleen baay'ee yeroo maal ta'uu barbaadda yeroo guddatte yeroo jedhaman abbaa ta'uun barbaada jedhu warri kaan immoo dooktarii ta'uun barbaada maalii ta'uun barbaada. Abbaan tajaajiltee yaadde beekta. Dhugaa dubbachuuf egaa duratti amma ijoollee taanee akkuma jettu mana barumsaa yeroo dhaqnu isaa ta'uu ijoollee taanee ganaa mana barumsaa dhaquudhaaf yeroo jirru isaa ta'uu warri keenyas yookaan achi manni barumsaatti barsiisaan keenya maal ta'uu feeta gaafa nuun jedhan Malta bufeta yoo nu jedhan piloti jenna. Malta bufeta godhan engineering jenna jechuudha. Abbaa ta'uu fedha kan jedhu dhaga'ee hin beeku. Garuu baay'ee kan nama dhibu dhiyoo kan akkuma yaadattu beekiidhaan wiishin gaafadhe. Beekaadhaan maal ta'uu feeta jennaan abbaan ta'uu fedhaan aan jedhanna. Tarii gaabbummaa kana jaalatee natti fakkaata. Dhugaa dubbachuuf abbaatuun ta'e jedhee hawwee beeka ijoollummaa kooti. Maaliif ana waamuu beektaa? Amma gaafa ndaaqoon qalamu ayyaanatti isuma ayyaana masqalaa jedhi beektaa masqalli Oromoo biratti baay'ee kabajama. Magmaaks tokko iyyuu jira masqalliif galgalli waakiin qabu jedhu. Gaafa masqalaa hunduma quufee bula waan jedhu. Kanaaf egaa ayyaana masqalaa kana jedhi ayyaana faasigaa kana jedhi ayyaana isaa ayyaana gurguddaa Itoophiyaa keessatti kabajamu keessumaa immoo ayyaanota gurguddoo amma naannoo akka aadaa Oromootti ayyaana hedduu jira. Ayyaana jaarii loonii, ayyaana ateetee, ayyaana abbootii, ayyaana sirgaa, ayyaana isa ingicaa kan keessan isa duratti manarra deemtanii cororsa nyaatan jechuudha. Ayyaana hedduu jira. Garuu ayyaana isa national holiday jedhamu isa Itoophiyaa keessatti kabajamu irratti gaafa ndaaqoon qalamu yeroo hundumaa abbaan koo isa farasa nyaatamu nyaata beektaa. Lafeessa guddaa sana. Isa guddaa sana yeroo hundumaa karaa abbaa koo kaa'u. Amma nuuf ishee qaqalloo tokko nuu kennu handaaqoo keessaa ishee xixinnoo tokko. Isa yoo warra kaanirraa yoo wal ga'e. Yoo uumama abbaa ta'ee bakka lafeen daaqoo isa guddaa kana nyaadhaan jedhan ture. Ati abbaa ta'uu kan barbaaddu lafeen sana nyaachuu. Lafeen guddaa nyaachuufi. Amma akkamire? Nyaatteetta lafeen sana. Amma garuu abbummaa dheera tokkummaas ta'e fakkaate. Amma abbaan keenya hin ajaja. Akka godhi. Achi dhaqi. Kana hojjedhu nuun jedhu. Ani abbummaan ajajuudha. Bakka abbummaan wambariima guutanii taa'uu. Abbummaan siltaan moo irratti fakkaatu. Lakka abbummaan ajajuu duwwaa otoo hin taaneef ajajuu of keessaa qabu. Abbummaan responsibility. Abbummaan itti gaafatamummaa. Hojii baay'ee qaba. Abbummaan leadershippiidha. Abbummaan provide gochuudha, nyaachisuudha, guddisuudha, geggeessuudha. Geessisuudha abbummaan, tiksuudha abbummaan, fakkeenyummaadha abbummaan, moodelingiidha abbummaan si galee. Kanaaf yeroo ijoollee taane gaawwati handaaqoo keessaa lafee guddaa barbaacha abbaa taane waancaa abbaa keetti dhugu laallee gujumaana yoomar waancaa kanaan dhuga abbaa ta'ee jennaa. Kanaaf ture abbummaan inni kun hiikni isaa dhugaatti sirriitti naaf galee utuu hin taane ijoollee ta'ee abbaa ta'uu nan hawwan ture garuu. Akkuma sitti lafee nyaachuu fi siltaana qabaachuutu. Waaw, baay'ee galatoomi. Isinis galatoomaadha beekaa ministeera ijoollummaa waan kana yaasutaniif.
Kana baay'ee jira. Tolega inni aanu abbummaaf abbaa manummaa kan biyya keenyaaf kan biyya Kanaadaa garaa garummaa hin qabaatan ta'e akka ajaa'ibaatti malee maal innisiif garaa garummaan isaa meeyaadha beekaa gaaffii si gaafata gaaffii tokko si gaafataadha beekaa abbaan keenya biyya Itoophiyaatti biddeenan toshaa asittis hin toshu. Intoshinu garuu jechuun qodaa isaa hin binna suuqii dhaqne eelee miti hambaatee biti. Bisuun maallaqina qaba. Biyya kanatti miila naanitti beektaadha beekaa. Jadi fuula sabaa qofa si gaafate. Anas gaafachaa jira. Walumaa galatti dhugaa dubbachuuf abbummaan inni biyya Itoophiyaatti konseptiin isaa even sammuu keenya keessa inni jiruuf abbummaan biyya kanatti ani arge tokko miti. Abbummaa sirrii asitti shaakalta. Of course abboonni keenya dadhabbii isaanii wajjiniin hanqina jiru hundumaa wajjiniin nutti dadhabanii nu guddisaniiru. Really appreciate godhamu. An abbaa koo baay'ee niqqifadha. Otoo barumsa guddaan baratiin, otoo biyyoota adda addaa deemee exposure hin qabaatiin, muuxannoof mudannoo addunyaalessaa utuu hin argatiin, achuma baadiyyaa qonnaan bulaa keessatti dhalatee nu guddisuu danda'uun isaayyuu waan ajaa'ibaati. Qeesaa qabatee taa'uun isaa, ijoollee fuusifachuu, heerumsifachuu, barsiifachuun isaanii waan ajaa'ibaati. Garuu waan sirribu abbummaan biyya Itoophiyaa xiqqoo ishee iddootti inni miisiyuus ta'e jiranitti fakkaata. Biyya Itoophiyaa keessatti abbaa jechuun abbaa akkamii akka abbaa taayitaa akka dirqamaa utuu hin taane akka itti gaafatamummaa utuu hin taane akka nama silxaana qabu hundumaa kana jechuun haadha manaa kan reebu sigalee kan ofii reebamne kan dheekkamu kan isatti hin dheekkamamne kan dhagamu rakki baaqo inni yoo sangaa ajjeese yuutti hin akkamamu ati yoo daaqu ajjeeftee gadi galagamtee garafamaa bulchu argitee haadhi keenya yoo balleessan hin tumamu shimalaa. Abbaan keenya waan barbaade yoo balleesse namni itti bu'u jiru. Kun abbummaan inni Itoophiyaa xiqqoo ishee miisiyuus ta'eera jedhee kana yaadu biyya kanaa duukaa fakkeenyaaf naannoo boqotee bulaati. Harmoonni keenya abboota keenya duukaa sangaa duuba adeemanii meesanii biyyoo gadi gombisaa oolanii dadhabanii oolanii yommuu qonni dhumu manatti galanii immoo hojii mana hojjetu. Abbaa walumaan lagaa dhufanii abbaan miilatti qabee dhaabataa jira. Ganaa harmoonni keenya miila mooloo qeerraa dhiqanii wal galanii buna danfisanii nyaata difanii xinnoo ishee abboonni keenya biyya Itoophiyaa iddootti harmoota miidhan abiyuus godhan baay'ee qabu. Sun utuu fooyya'ee natti tola. Abbummaan inni biyya kanaa immoo akkati beektuu daayipirii hin qayyarraa ijoollee baannee raffifnaa gabaa dhaqnee waan nyaatamu hin binnaa. Moo akkama piruubnaan goona. Mana hin irraa dhugaa wayyaan miiccinaa. Yaa saba waaqayyoo qulqulloota waaqayyoo naa dhaggeeffadhaa abbaan biyya kanatti daayipirii qayyarraa waxii nan tolchaa nan sobiyaadha beekaa. Dhugaa waaqayyooti waxii koo mukkuu wajjin hin nyaattu. Waxii baay'een hojjedhaa waxii handaaqoo waxii foonii nan sobee musa. Waan keessa keenya jiru yookiis waan harmoota keenya irratti ga'ee miidhaa isaanii dubbachaa jira. Dhuguma harmootii abbootiin biyya keenya akka abbaa silxaanaati yookiis immoo jechuudha. Isaanitti akkuma kana immoo harmoonni kee dadhabaa oolanii dhufanii immoo deebi'anii immoo ammas dadhabbii kana caalu baatu. Dhugaadha waaqayyootu gatiittii isaanii bal'ise yookiis immoo isaan jabeesse malee baay'ee dadhabanii kan isaan dhufan isaanirra balee immoo dhufanii nyaata waan nu barbaachisu waan abbaa keenya barbaachisu kan qopheessan harmoota keenyadha jechuudha. Egaa kanarraa barumsa akka argachaa jirtan abdii guutuun qaba. Kana booddee warroonni gaa'elatti galtan illee jechuudha wal qixxummaadhaan yoo isheen biddeen tolchite immoo waxii hojjechuu yoo isheen buna danfisate immoo bunni kan itti dhiyaatu dhiyeessuun wal qixxummaadhaan jaalallee hin dabalan jedhan. Yoo irra buufatte isheen dadhabaa deemte dadhaba sana keessaan jaalala kee of keessaa gataa deemte akkuma kana yoo isheen immoo irra buufatte innillee akkuma kana jaalala kee of keessaa gataa deema. Badaa amma kanatti natti fakkaatu ani immoo jechuudha akka kiyyetti irsa yeroo ani biddeen tolchu waxinaa hojjetu irsa yeroo saayina tokko fuudhuun immoo saayina tokko fuudhee miicu hin barbaada jechuudha. Anta immoo yoo ittiin immoo sintu beeka gaana akkasidha. Egaa barumsas keessaa akka argachaa jirtan abdii guutuun qaba. Itti fufnee ammallee hin dhaggeeffanna jechuudha. Barnoota akka argachaa jirtan nan amana jechuudha.
Dhugumaanis immoo waan haqa jirtu lafa kaa'aa jira jechuudha. Obboleessi keenya jaallatamaa fi kabajamaan dastaahinsarmuu. Dhugaa saba waaqayyooti duratti sobamuuna. Kanaaf abbummaan inni biyya Itoophiyaa fi inni biyya kana xinnoo garaagarummaan isaa kanadha. Abboonni keenya dhugaadhumadha waan qabanii hamma beekan nu guddisaniiru garuu iddootti abbummaan miisiyuus ta'ee jira jedhee sanan abdadha. Kanaaf ati si ta'eera jechuudha abbummaan biyya kana. Naa ta'eera maaliifi haadha manaa koo kabajeen ijoollee koo guddifadheen sirriitti ijoollee koo duukaa emotional attachment na qabaadha. Biyya Itoophiyaatti argitee yoo ta'e amma abboonniif ijoolleen badaa emotionally attached miti. Wal bira taa'anii naasaan. Dambu baqittee nama guddaa teessaa jedhamna hin ari'amna. Mani iddoo kanaan nuun jedhu malee namni akka amma ijoollee koo amma dhugan akka isaan na yaabbatan hin irra rafan kana. Sii garuu nama jaallatu. Inuma nu jaallatu garuu maalidhanni karaa sagalee waaqayyoo maaliif fakkaate Efesoon keessatti Efesoon boqonnaa 6 keessatti ijoollee disipiliinii godhi malee in eekkamsiisiin jedha akka isaan aaranii godhiin jedha sagalee waaqayyoo jedha kana. Ijoollee kee karaa barsiisi malee seera barsiisi malee hin aarsiin hin eekkamsiisiin jedha sagalee waaqayyoo. Garuu abboonni keenya ijoollee isaanii hin aarsuu, hin eekkamsiisuu, hin abaaruu, hin rukutuu, mataa keessa gadha'uu, naman ta'iin jedhu kun sirri miti. Kanaaf ijoollee keenya eebbisuu, jaallachuu, haammachuu, yeroo laannee fi wajjiniin dudubbachuu, gwaaddanyaa godhachuun baay'ee barbaachisaadha. Hanqinuma kanatu jira biyya Itoophiyaa malee kan immoo mana hundumaa jiras miti. Abboonni tokko tokko immoo abbaan gaariinis immoo jiru. Kanaaf isa kana gaa abbaa jabaan immoo ilma jabaa kan inni addunyaa kanaaf kennu. Sirri. Baay'ee galatoomii. Egaan daawwattoota keenya haasaa keenyarraa akka barachaa jirtan abdii hin godhanna. Innitti aanu gaaffiinsi dhufee maqaan haadha beekaa eenyu? Ati immoo maal jettee waamta? Maqaan haadha beekaa inni sirri eenyu? Ati immoo maal jettee waamta kan jedhu? Maqaan haadha beekaa inni sirriini Feesbuukii gubbaatti hundumtuu kan isaan beekani tiitti beekii kan jedhudha. Maqaan haadha beekaan sirriin immoo Simeeraa, Yaadataa, Goboshoo, Dibaabaa, Urgaa jedheetti fufa. Sirrii miti? Kanaaf haadhi manaa koo maqaa isheen sirriin Simeeraa, simadheeraa fudhadheeraadha fakkaata. Dhiira eegarii dubartii taatee nama maqaa simadheera yoo fedhe taatu. Hiikni isaa Simeeraa jechuun taatu fedha ishee, hangalaa ishee, dhimma ishee. Kasaas hin gaafanne maqaa ishee eenyu? Tirfee. Ati eenyu jettee waamta? Ani tiitti jedheen si waama. Tiitii maamaa jennee si waama nama kana keessatti. Tiitii immoo kanan jedhee fi yeroo sanaa tokkittiitiyyaa. Mistirri bahee jechuudha. Mistirri bahee kanaaf tiitii jechuun tokkittiitiyya jechaadha. Kanaaf tiitii irratti moggaasee fi kanaaf tiitii jennee waamna. Maqaan isheen sirriin garuu Simeeraa Yaadataa Goboshooti jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya ammas nu waliin turan affeerraa keenya hiriyoota. Okay. Gidduutti bishaan fudhachuun deeme. Galatoomaa. Okay. Gaaffiin keenyi inni itti aanu guyyaa Father's Day kanatti kennaa maaltu siif kenname ijoollee keerraa, maatii keerraa, haadha manaa keerraa kan jedhudha. Kennaa argatteettamoo hin arganne? Father's Day kana ilaalchisuudhaan kennaa baay'een argadhe. Dhugaa dubbachuudhaaf kennaa baay'een argadhe. Moonaan inna boossifte. Kennaa mucaan koo ishee waggaa lamaan alaatte inna boossise. Isa hin haasa'u waan isheen alaatte. Mucaan koo inni waggaa 3 immoo waan an uffadhee nyaata isaanii jedhu naa kenne. Itti fufii nyaata hojjechuu keessa. Waan an uffadhee nyaata hojjedhu uffata kushinaanaa bite ilmi koonni waggaa 3ffaa. Argitanii maal jechuudha kun jechuun yeroo hundumaa kuukinuu godhi nyaata haadha beekaarra kan keetu nyaa jechuudha isatti fakkaata haadha beekee jechuudha. Sammiit godhuu qabda. Naafoon kan inni wayyaa uffata kushinaanaa bitee nyaanni kee baay'ee mi'aa abbaa koo yeroo hundumaa ati naa hojjedhudha. Hunduma caalaa immoo kennaan baay'ee na gammachiisa guyyaa har'aa kennaa beekaan naa kennedha. Harka isaatiin taa'ee barreeffama wayii barreessee fidee naaf kennenna. Shakkeen nama si barreesse moo ofii barreeffattee jedhee maaliif nama ijoolleen akka ittiin barreessitu nama guddaan akka itti barreessa. Maal akkanaan jedhe beektu beekaan
Daddy naan jedhe afaan Ingiliffaan naa barreesse. I don't love you because of your present naan jedhe. I love you because of who you are naan jedhe. Wanta ti kennaa naa kennituuf, wanta ti waa naa gootuuf hin si jaalladha otoo hin taane atumti eenyummaa makeef atumti si'ummaa makeef hin si jaalladha naan jedhe. Kun yaada nama waggaa 9 irraa eegamu akka nama waggaa 90 natti taasise. Kanaaf har'a baay'ee gammadeera. Haati beekaa immoo baati beekaa kennaa guddaa naa laatte isa asirratti maqaa dha'u wal qoruu ta'a. Kanaaf har'a walumaa galatti ayyaana abbootii laachisee baay'ee gammadeera. Garuu fuula obbolotoo kanatti kan si gaafadhu har'a guyyaa tokkitti Kanaadaa keessatti mi'ooluma koo kana bishaan bulluqaan naa riqxee fooxaadhaan naa qooristee bakka abbaa koo rafuun barbaadaarraa gaa ishee waan rakkatu adda beekaa. Miila ijoollee ture Abbaa manaas Itoophiyaa ta'uun barbaadarra. Rakkoon qabu taatee tasarra guyyaa guutuu wanti isin baruu qabdan har'a Faazers Day'dha jedhee ganama hamma galgalaatti hojii. Aliko bitachee kan kuufalisee maaliif na gonkumsiisaa anaan rakkisee hiikansa. Jennee numa ajajachaa oole. Kanammoo maaliif dhoksi ta'e? Inni natti toleera jechuun yeroo hundumaa tokkos ta'e. Egaa iyyallaa hamma dandeenyu. Gara fuulduraatti dhaloonni maal sirraa eega? Hojii jalqabdeettu qabdaa maaliin si eegnaa kan jedhus gaaffiin tokko siif dhiyaateera. Egaa gara fuulduraatti akka jecha namoonni beektonni jedhanitti the future is uncertain jedhu. Kana jechuun wanti gara fuulduraatti ta'uu irratti namni dhibbaa ergiteenyaa ta'ee dubbachuu hin danda'u jechaadha. Maaliif yeroo amma haasa'aa jirru moomentii kana of harkaa qabna malee akka viidiyoo kana fidnee maal takka uumamu beeknu bor harka waaqayyoo jiran harka hin jiru. Garuu akka ammaatti akkuma itti beektu waaqayyo si haa eebbisu gargaarsa guddaa ati naa gochaa jirtuun barumsaa PhD koo fixaan jira. Waggaa 4ffaarra jira. PhD teesisii koo hojjetaan jira. Yoo waaqayyo na gargaaree kana xumuree sana booda kitaaba adda addaa barreessuutti kanan galu natti fakkaata. Dhaloota kanaaf kan ta'u dargaggootaaf warra gaa'ela qabaniif warra tajaajiltootaaf faarfattootaaf nama hundumaaf kan ta'u kan jireenya namaa jijjiiru jedhee yaadota gurguddaa na bira jiran kitaabatti geeddaree dhaloota kana biraan ga'uudhaaf gara fuulduraatti pilaanii qaba. Egaa namni yaada kan fixaan namaa baasu immoo waaqayyoo kadhannaa keenya wajjin ta'e jechuun barbaada haadha beekaa. Eshi galatoomii anis yeroo hundumaa kadhannaa kooti waan barbaachisu hundumaan si bukkeen jira. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa kanarraa barachaa akka jirtan abdii godhanna. Ammas waliin turaa hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Inni biraan gaaffii amalli abbummaa gaarii maali kan jedhutu si dhiyaateera. Egaa akkuma sirasitti mee abbummaan eenyummaa waaqayyooti. Abbummaan amala waaqayyooti. Kana malee abbummaa hundumaa waaqayyoodha. Yookaan achi abbaan abbummaa waaqayyoodha. Abbaan abbootaa waaqayyoodha. Akkuma waaqayyoon gooftaa gooftotaa mootii moototaa jennu inni abbaa abbootaati. Abbaa abbummaati waaqayyo. Isarraa drive ta'e abbummaan. Fatherhoodiin waaqayyo mataa isarraa drive ta'e. Maaliif he is the father of fatherhood. All the fatherhood. Amalli abbummaa waaqayyo laaluu qabda gaa ati abbaa kamii ta'uu qabna. Abbummaan ni gaariin isa kamii. Abbummaan ni sirriin isa kamii jechuudhaa fi waaqayyo abbaa akkamiiti. Amalli abbummaa waaqayyo yookaan achi abbummaan waaqayyo maal fakkaata. Isa jedhu laaltu barbaachisaadha. Akkuma abbummaan waaqayyo irra drive ta'u amalli abbummaa gaariis immoo abbummaa isa kan waaqayyo irra drive ta'uu qaba. Kanaaf sagalee waaqayyo maal jedhaa waaqayyo egaa amala isaatiin egaa waaqayyo waaqa divine characteristics qaba kan namni inni biraa isarraa share godhachuu hin dandeenye waaqayyo irraa amala hundumaa share goona miti. Kan isarraa share goonu dhaallu qabna kan isarraa hin dhaalle immoo qabna. Unique kan ta'e immoo qaba inni maaliif namni waan hundumaan waaqayyo fakkaachuu hin danda'u waan ta'eef. Fakkeenyaaf abbummaan inni kan waaqayyo yoo ittiin jette abbaa hin qabnedha waaqayyo. Nu hundumti abboota abbaa qabnudha. Ani abbaa ijoolleeti garuu
Abbaa koof immoo mucaa. Sigale miti waaqayyo garuu abbaa hin qabnedha. Maal jedha Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 3 gubbaarra waa'ee Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu inni abbaa hin qabnedha jedha waaqayyoon. Barreessaan Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 3 gubbaatti waaqayyo abbaa hin qabnedha jedha. Kuni amala namni sarraa hirmachuu danda'u miti. Hirmannu kan. Inni kan biraa waaqayyo abbaa dorgomaa hin qabnedha. Maal jedha achuma Qorontos dura boqonnaa 8 lakkoofsa 6 gubbaarra Nuuf garuu waaqayyo tokkichatu jira. Inni immoo abbaa isa waan hundumaa uumedha jedha. Kanaaf abbummaan inni kan waaqayyo isa dorgommee hin qabnedha. Kanaaf completely isa duukaa identical ta'uu hin dandeenye. Garuu isa fakkaachuu hin dandeenye. Inni sadaffaan maal jedha waaqayyo abbaa waan hundumaati. Anam abbaa ijoollee sadiiti malee abbaa addunyaa kanaa ta'uu hin danda'u. Hankoo limitidii. Abbummaan koo limitidii. Abbummaan koo mana kana keessatti. Abbummaan koo godoo kana keessatti. Balbala koo banadhee gadi gaafan ba'u namoota diina jiraniif ani abbaa miti. Limitidii dha ni kan koo ni kan waaqayyo garuu limitidii miti. Inni kan biraan afuraffaan abbummaan inni kan waaqayyo abbummaa bara baraati. Digalee isa kana isaa boqonnaa 9 lakkoofsa gubbaarraa maqaan isaa gorsaa dinqii hangafa nagaa abbaa bara baraadha miti. Inni shanaffaan abbummaa waaqayyo inni abbaa hafuuraati. Ani immoo abbaa fooniiti. Ijoollee kootiif. Inni abbaa isa kana hafuuraati. Hin argamu. Ani immoo abbaa fooniiti. Isa kanas immoo jira kunoo Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa gubbaarraa maal jedha? Abboota lafa kana irratti nu barsiisuuf nu adaban qabnaa jedha. Abboota lafa kana gubbaatti maaliif nu adaban? Nu barsiisuuf nu adaban qabnaa. Nus isaaniif hin safeeffannaa. Abbaa keenya isa hafuuraa immoo caalchifnee abboomamnee jireenya argachuu nuuf hin ta'uuree jedha. Inni kan biraan immoo abbaan inni kan keenyaa kun isa nu uume, isa nu tolchedha malee isa nu dhalche qofaa miti. Abbaan inni kan abbummaan inni kan waaqayyo kun inni isa nu uume. Alii qophitaa ta'ee kan kuufalisee maaliif na gonkumsiisaa anaan rakkisee hiikansaa dhibee malee. Isa nu tolche kan immoo sagalee waaqayyoo akkuma kan agarra. Kanaaf egaa waaqayyo abbaa inni kun qooddachuu hin dandeenyu isa kana waaqayyo irraa. Garuu qooddachuu kan dandeenyu immoo qabna amala waaqayyo irraa. Tokko fakkeenyaaf waaqayyo abbaa gara laafessa. Faarsaa 103 gubbaarraa maal jedhaa? Abbaan ijoollee isaatiif akkuma garaa laafu waaqayyos akkasuma warra isa sodaataniif garaa hin laafaa jedha. Argitee? Kana qooddachuu dandeenya waaqayyo irraa. Waaqayyo abbaa gara laafessa. Abbaa ijoollee isaatti garaa jabaa ta'uu hin qabu. Gara laafeeyyii ta'uu qabna. Inni kan biraan waaqayyo abbaa jaalalaati. Nus ijoollee keenya jaallachuu qabna. Maatii keenya jaallachuu qabna. Haadha manaa keenya jaallachuu qabna. Kana dhaaluu dandeenya waaqayyo irraa. Ergaa Yohaannis dura boqonnaa 1 lakkoofsa 1 gubbaarratti akkuma kan Efesoon 2 gubbaarratti waan jedha abbaan jaalala guddaa attamii akka nutti argisiise ilaalaa jedha Phaawulos warra Efesooniin. Kanaaf waaqayyo abbaa jaalalaati. Inni kan biraan abbaa ijoollee isaaf yaadudha waaqayyo. Isin maal nyaanna yookiin maal dhuuna jettanii yaaddayinaa jedha Maatewos boqonnaa 6 keessatti isin keessaa ijoollee isaa yoo qurxummii kadhatte kan bofa kennu kan yoo isheen daabboo kadhatte kan dhagaa kennu jiraare. Argite miti? Kanaaf waaqayyo waaqa ijoollee isaatiif yaadudha. Nus immoo abboota ijoollee keenyaaf yaadnu ta'uu qabna. Kun amala abbummaa gaariiti. Abbaan tokko ijoollee mana ishee adeema mataa ishee guddatti. Ijoollee waaqayyotu guddisaa. Ofii mana dhaqee oolaa ijoolleen manaa waan nyaattee bultuu qabdu jechuudha. Akkas ta'uu hin qabu. Abbummaan itti gaafatamummaadha. Abbummaan dirqamadha. Abbummaan moodeliingii. Abbummaan guddisuudha. Geessisuudha. Gaggeessuudha abbummaan. Kana baruu qabna. Inni kan biraan abbummaan inni kan waaqayyo inni abbaa araara qabeessadha. Inni kan biraan inni abbaa arjaadhaaf gaariidha. Hamaa miti waaqayyo. Abbaa arjaadha. Provide godha arjaadha. So roolii abbummaa keessaa inni guddaan maali? Providensiidha miti provide gochuudha. Provision. Kanaaf waaqayyo provide godha wanta ta'eefi nutis immoo ijoollee keenya gochuu qabna. Provide godhu dirqama abbootaati. Ijoollee uffisuun, nyaachisuun, barsiisuun, qumna gara tokko biraan ga'uu maali? Dirqama eenyuti? Dirqama abbootaati. Inni jaaffaan abbummaan inni kan waaqayyoo abbaa ijoollee isaa adabu yookiin reebudha. Okay? Waaqayyoo warra jaallatu hin adaba, hin reeba. Kanaaf ijoollee keenya adabuu dhiisuun zamanaawwinniti miti. Ijoolleen kan isheefii galu adaban. Punishmentiin barbaachisaadha. Kanaaf ijoollee adabuun akkuma kana immoo midhaan fakkeenyaaf boqonnaa 6 lakkoofsa 9 gubbaarraa ilma kee jedha ijoollee mucaa kee karaa irra adeemuun isaaf ta'u barsiisi jedha. Maal jedha Ingiliffisaa? Train a child in a way he should go jedha.
Male not in the way he want to go. Mucaa kee karaa inni irra deemu barbaadu irra deemu guddifta osoo hin taane karaa inni irra guddachuu qabu irra guddifta. Kanaaf waaqayyo abbaa nama adabuudha. Isa kana beektu yeroo ta'u qonnaa kudha lama gubbaa jira. Nutis immoo ijoollee keenya gaafa balleessan itti dheekkamnee gorsinee adamnee hin guddifnu yoo ta'e mana diraagiitti nu harkaa badu jecha. Kanaaf abbummaan inni nu waaqayyo irraa amanuu dhaabuu dandeenyu amaloota kana hundumaa tokko amma jaaxansi tarreessa kana waaqayyo irraa dhaabuu waaqayyo irraa qooddachuu hin dandeenyu. Warri kun amala abbummaa gaariiti. Wow. Baay'ee galatoomii ibsa bal'aa macaafa qulqulluu wajjiniin wal bukkee qabdee waan nuuf kenniteef. Thank you. Inni biraa biyya kana keessatti maatiin baay'ee akka aadaa biyya kanaatti ijoolleen hin rukutamtu. Baay'ee sodaatu. Nama guddaa caalaa nama maatiin ijoollee isaanii baay'ee sodaatu. Yeroo ruumii isaanii seenuuf jedhanillee rukutanii akkasitti seenuu nan danda'a jedhanii baay'ee ijoollee baay'ee sodaatu. Abboomuu rukutuu maal jechuun hin cima. Innis maaliif poolisii maatiitti waamu maaltu jira biyya kana. Nuti immoo aadaan keenya kan biraadha. Ijoollee kee rukuttee qonxoxxee maal jettee guddiste. Akkami ati jechuun wal bukkee qabdee gaafa ilaaltu. Ijoollee kee akka aadaa biyya kanaatti moo akka aadaa mataa keetti guddisaa jirta? No, ani ijoollee kokkooti beektu annan adaba. Yoo bal'isan nan adaba punishmentii adda addaa qabna. Garuu immoo akka umurii isaanii tan tiriitii isaan godha. Akka dhibee isaan tan ga'an isaa akka carraa ta'ee ga'an saayikooloojisii waan ta'ee fi ijoollee koo beevarii isaanii isteejii isaan keessatti argaman akka umurii isaaniitti attamitti tiriit gochuu kan qabu samba tokko ga'a. Provisionii gosa wanta ta'eef ani indaam carra qabeessadha. Garuu akkuma nama sitti dubbadhee Ibroota boqonnaa 10:6 waaqayyo nama jaallatu adabaa jedha. Kanaaf abbaan macaafa keenya Raamos kaasera boqonnaa 6:22 gubbaarraa train a child in a way he should go jedha. Not in a way he want to go. Maaliif ijoolleen umurii balaafamaa hedduu keessa darbu. Keessumaa adolescent aging inni jedhamu naannoo waggaa 12 hamma 18tti yerootti ijoolleen identity isaanii search godhan. Yerootti ijoolleen sammuu isaanii gaaffii baay'ee maddisiisu. Yeroo isaanitti waan hundumaa baruudhaaf tattaaffii godhan. Waan hundumaa tuqanii ilaaluudhaaf yommuu isaan tattaaffii godhan. Umurii abiddaa saayinsiin akka jedhee kaa'aa the age of storm and stress jedha. Scientific terms akka ibsu jarri isteejii sana. Yookaan achimmoo umurii bubbee yookaan achimmoo fire age yookaan achimmoo umurii ibiddaa jechaadha. Kanaaf ijoollee kana yommuu isaan babyhood irra jiran, yommuu isaan childhood irra jiran, yommuu isaan adolescent irra jiran, yommuu isaan late adulthood galan, yommuu isaan adulthood galan. Sigara miti akka idimee isaaniitti akka umurii isaaniitti itti dhiyaattee approach gootee waan gochuu qabdu hin gootu yoo ta'e iddoo ta'e tokkotti si harkaa badu jechaadha. Kanaaf mucaa koo rukutuu poolisiin itti waamaa ittiin bu'uu wanta kanaan jiru. Faranjiin dibbiin godhee reeba mucaasaa. Si galee miti garuu warri hankeenya warri migraantiin kuni waan hundumaa jira miti akka taanetti hubanna. Rakkoon afaanis waan jiruufi akka jirutu tun taane akka nuu galetti hiikkanneetu garantaanitti deemna. Kanaaf ijoollee keenya adabuun seera barsiisuun karaa barsiisuun karaa waaqayyoo barsiisuun aadaa ofii barsiisuun dirqama ta'a. Kun dirqama. Baay'ee gaarii. Egaa gaaffii xumuraarra geenyeerra dhumarratti abbootiif ergaa dabarsite yoo jiraate. Egaa abbootiin akkuma sana sitti mee ijoollee isaanii wajjin hariiroo qabaachuu qabu. Yeroo tokko abbaan tulluu koomtoo fakkaatee saalonii keessa qobaasaa ta'a biyya keenya. Ijoolleen warri dubaraa golatti nammanii taa'u inni dhiiraa immoo baqatee dallaa keessa jiraata. Namni taasisa hin jiru abbaan tuulamee qobaasaa saalonii keessa jiraata. Akkas ta'uu qabu. Abboonni ijoollee keessan biyya kana keessatti keessumaa warri biyya Itoophiyaa sun hojjetatanii jiraatan ijoollee keessaniif gwaaddanyaa ta'a. Ijoollee keessan faana yeroo fudhadha. Ijoollee keessan wajjiniin haasa'a. Ijoollee keessan barsiisa. The more time you spend with your child, the more you will be benefited and isaanillee baay'ee fayyadamoo ta'u. Maaluma kuni emotional attachment uuma. Sin dagatan ijoolleen kee, sin baqatan, icciiti sitti matu. Sigale yoo jaalalli isaan qabe yoo suusitti dhufan sitti matu
Garuu ijoollee keetti yeroo hundumaa itti iyyita itti eegamta taadhaan iccitis itti nimatan waan hundumaa dhossanii godhu jecha. Kanaaf akkuma sirrammoo sinitti makka sagalee waaqayyoo irratti abbaa gaarii, abbaa arjaa, abbaa adabee guddisu, abbaa gara laafessa, abbaa araara godhu, abbaa oo qabeessa ta'uun immoo nurra jiraata. Akka sagalee waaqayyootti. Kama isin jedhaa baay'ee ulfaadhaa galatoomaa. Baay'ee galatoomi keessummaa keenya dastaahinsarmuu ibsa bal'aa nuuf kennite waa'ee abbummaaf abbaa manummaa irratti. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya har'aa kanumaan xumurreerraa sagantaa keenya guyyaa biraatiin jiruuf jireenya diyaaspooraa muuxannoo isaanii irratti kan xiyyeeffate qabannee isiniif dhiyaanna. Subscribe dastaahinsarmuu official subscribe gochuu hin dagatina waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa. Baay'ee galatoomaa isinis yaada beekaa egaa ulfaadhaa galatoomaa yeroo biraa. Maaliikoo bitaa ta'ee kan kuufalisee maaliif naguukumsiisa anaan rakkisee hiikkaansaa dhibee malee siif gaalee roolsansa. Maaliikoo bitaa ta'ee kan kuufalisee.